arra dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa san irraayis niin dubbadha dhimma Khadiir Martuutii fi qabsoo Oromoo kanarraayis niin dubbadha duraan namoota hedduu maqaa dha'uun nu barbaachisu jenneeti irraa usnee turre namoota baay'ee amma garuu barbaachisaa ta'aa dhufaa jira jechuudha. Isin wanni gootan invite fi share gootaniiti dhaamsa keenya kana bakkaan nu geessanii jechuudha. Dhaamsi keenya dhaamsa nagayaa, dhaamsa tokkummaa, dhaamsa dadaa, dhaamsa wal jaalachuu, dhaamsa wal jala deemuu, dhaamsa gartee wanni waan ta'eef silaahu mana wal fixaa maal juu kana malee isin rabbi barana isin qajeelche waan biroo hin jennu dhaamsa warra wal fixaajuu dhaamsa warra wal fixaajuu dhaamsa warra wal tumaajuu malee dhaamsa warra wal hin tuqinaa isin obboleeyyanii isin ilmaan abbaa tokkootii isin ilmaan haadha takkaatii waliin gabroomtanii waliin bilisoomtanii warra juu kana xiqqoo isinitti ulfaata. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sigale? Hai Abu Khadir sindisi eta. An Khadir disi abiyyun sodaanne be Khadiroini fi wanti banki fi tanki qabuun sodaanne sigale. Yoo wal kabajuu faa taate malee yoo kabajaa obboleessa keetii faa jette malee karaa sodaatiin harkaan dhuftuus arrabaan dhuftuus namatti beeku waa hundahi. Mee invite share godhaa isinii walii daddabarsaadha. Walii daddabarsaatti seenna. Hayyee irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbuta baga nagaan dhuftanii sigale share godhaa dhaamsa kana nama biraan gayaadha. Arra ajandaa lama gurguddaan qabadhee dhufe. Tokkoffaan Khadiir Martuutii fi Jaawar Mammalumaa walirra kaayee hajuu sigale san akka gaariittiin adda isinii babaasa. Duraan dursuudhaan osooniin sanittiin seenin dura dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeka. Yoo namni yaadattan ta'e gaafa Harargeen gosaan wal qooduu turte waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajandaan kenname yaa Harargee gosaan wal qooduu balbalaan wal qooduu dhaabii isin diiguu deeman gaafa nan jee iyyuu ni yaadattan jeetiin abdaddaa jechuudha. Sigalee gaafa san hedduu naa isin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'e yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture jechuudha. Gaafa allakkii hin ta'uu Harargeen gosaan wal qooduun qaaniidha. Kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira jeetiin dura iyyuu ture jechuudha. Kajoollee Saudi Arabiyaa kunis namoonni gariin gartee hoggii Qayroon hiriira baatu mee waan takkaan isinii hima. Warri Qayroo warri hiriira qindeessu nama xiqqaadha. Nama 3 fi 4 hin caalu ka ajandaa fudhatee hiriira qindeessu. Dilli dhumuu kamanaa himatti yaansu warra ajandaa irraa quban qabne kanuma akkanumatti itti lixee jechuudha. Amma sii galee lola kanaa warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha. Keessattuu warri kun Arsii keessa maadheeffatanii jiran. Bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa Arsii dhawatu kanaa jechuudha. Arsiin kana keessa harka qaba abadan harka hin qabu jechuudha. Ummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa harka 100% Arsiilleen hin erganne Arsiinis kana keessa illee galti jee yaadu hin gallelleedha jechuudha. Si gala. Garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra Jaawar King jaajuu kana warra ifiifu harkaa Jaawar hin jaalanne jechuudha. Ogin ijoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti oggii qorannu warra maatiin isaanii PP
warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fitu jirtu sigale jalzizo welcome fitu jirtu warra gartee Jaawar arkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa Jaawar balleessuudhaaf akka gartee woboon PP takka shaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtu tan ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa Jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha. An Jaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu. Abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha. Tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha. Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha. Is over. Ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu. Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jarri kun Oromoof maal fayyadee? Jechuunin namni ma dawwaltu kun ammaa booda yoo dawwalte blookiin si godhaa beekan. Sigalee hoggii qabsu jirru qaldiin qaldi qabdi. Sigalee so maal naa godheedhaaniin nama deeggaraa jechuudha. Nama mormaa jechuudha. Malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo Rabbii taate malee. So waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha. 100% qoradheetiin irra gahee. Warri kun dhugumaan Jaawar jaalataa dhugumaan Jaawar deeggaraa jeeti warri Jaawar King jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaan murtuu jechuudha. Sigalee ana harar ijoollee Harargee biyyatti jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba ijoollee Harargee ta yaa'ii kaaftu takka hin garre. Warra Jaawar King jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha. Warri kun ergama guddaatti kennamee jira. Maaliif itti kenname? Bakki Jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaa ni qaba. Bakki Jaawar deeggarsa akka gaarii keessaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha. Bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoota naf sirritti itti beeku jara lamaan kana wal dhooysifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha. Kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeeru. Sigalee osoo sitti himnuu maarree keenyaattu qame gosatiyyaan maarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene. Ergamtuu diinaan ergamte malee Jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha. So kana Khadiir informationa dhabeeti. Kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no. Ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha. Ergamoota kanaatu kasaaniiti jechuudha. Nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tanaa harka keessaa qaba waan kana. Riphee ololaan kun eenyu? Warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana sheekotii manzaraa tanaa jechuudha. Ol hin baanu nuti qaaniidha. Sigalee waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira. Yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu Jaawarii wajjin dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti Jaawar akka milkooyne irra dalaguu qabna. Warra juutu riphee ololaa jedhaniin kana sigalee. Warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu. Warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixu godhu. Warra gartee ijoollee tanaa fuudhee Jaawar irra deebisu. Memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi? Jaawar immoo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Sorry. Mee ijoollee tana Jaawar irra fayyaddi moo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Eenyutu tokkummaa Oromoo caccabse?
eenyutu keeyso Oromoo caccabse eenyutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira Jawaar Mohammad moo Abiy Jawaar Mohammad moo Abiy Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe Harargee gosa maarree ilmaan miitirqishoo jee walin naqe afaan Baalee Rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqaniin du'a jeeti sigale Oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha qabaddo asitti dubbii Jawaar dubbii Abiy Jawaar Mohammad Oromoo rafte Oromoo ciifte Oromoo gandaan hayyu duree jaarratte Oromoo gandaan damiina godhatte sigale lakki isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare tokkummaa Oromoo eenyu diigare akka Oromoon ibidda walirraan fudhanne eenyu godhere dabarsiiti gurbaan Kadiir Martuu kun Jawaariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan Abiy udwaan Oromoo nyaachu jira gibira jee kan Oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun sigale kunoo udaan guuru jira moo maallaqa guuru jira bar Jawaar Mohammad maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar Oromoo isin kara oofta wallaaltan bar boo kara isaa kara qajeelchee bar ish arra inni aangoon qabu waa takkaas abbootii qabeenyaa ta'e masruufa isinirraa kafaltu tanaas waa takka itti kennuu hin danda'u abbootii qabeenyaa tana irra guddoo isii bar namni kanarra isin dhaadattaniin kana namni fuudhee Lammaa Magarsa geessee namatti idee bar Jawaar Mohammadii bar ich nuti waa hedduu beeynaan dubbannu silaa'u informeeshiin qabdan nama wajji qunnamtiin qabdan namni maraattu isiniin jaa isin jalaan dubbatu sigale mee eenyu ka namoota irra waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu Jawaarii bar ambar tana guututtiin keessa beekaa bar Jawaar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure Abiyyoo kadachi Oromoo gurguru jiru Abiyyoo ka horiidari jee miskiina buqqisee dachii isaanii gurguru jiru Abiyyoo ka miskiina hoolota hunda re'oota hunda gurgursiisee gibira jee irraa nyaachuu jiru nyaachuu qofa osoo hin ta'in dirooyin hin qawween bitee isaan gachisiisu jiru eenyu Abiyyi Jawaar bar maallaqa irraa guure saniif Oromoon tokkoomseeti Oromoon bilisoomsee bar nyaatuu nutti xiqqaataa bar silaa uffatee irraa bareeddii bar maaliif kijibda Abiyyi san caalaa si mataa kee Kadiir Martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirrattee waan gaarii nyaattu si godhe Jawaar Mohammadii bar ani mbeeku Minisoottuma tana wajji jirraami gaafa teessu Minisoottuma tana wajji jirraami gaafa ati as dhuftee Minisoottuma tana wajji jirraami hiree san kasiiqin deeyseenyu akkaatii har'a biyya alaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii saffaramaa Jawaar arrabsitu kana haala kasii mijjeesseen isumaame si Shukrii Jamaalii Zariuu Wadaajooti namni duraa riipoortii dhaqee si simatee istoora Walmaartii si geesse sun anaa bar istooraan an si geesse ni beeyte
خضرا في مدرا تشلالتي سجنة الدنيا رنا في الدين انجد يبيت سيقول لال اما درو مما يستوكو ما يماخي بيخ مما يستوكو مالين جي ما يماخي ونون دلاتون تكا قابني سالا دلاخون ربي اسي اومي ديفتيتي وصور ربي اسي اومن غلطون فتني خايسي ناك غلطون فتي جيتي مما يستوكو خطاب الجسم الرالة فخاي سيقول وني دلاتون ربي اسي اومي اكاسي تولچه ميويسي addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san ozoon hin galatoonfatin alhamdulillah jette ka isii raggatu kana galatoonfatti yijeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e sigale arra kasabakee bilisoomse dhiiftee kasabakee tokkoomsee abiyyaa ati faarsitu kana uume dhiiftee Abbootii qabeenyaa tana itti dhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaa tikree maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaa yaa'u kana ka gartee kana godhe dhiifteeti warra inni kun fide hoggii faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan mammaa isa kitaabul jismii sanii yaadadhe سيقول جاور محمد أرومو في تشيسي جاور محمد أرومو أجلس إيش غافة أرومو في تنسنو جاور محمد أرومو في تشيسي أدب لسما أرومو جاور غفيدتي دلقو دور كتيج مجمعي في دلت دلقو دور كتيج دركي نركاد الديتة نو أمشان تملولة نمد خمشان كوفا نبيل سوم سيجي سيجل كودك عبد وليخا لال أما نمني صدركاك أبو بوليس خوب إيس كتري في أفتر نمني نيسان قمك أب ساويتي خبجم جاورم ما نما كنتا سياساتي نما كي توبيتي سيغلي نما كي توبيتي صدركان إساء الفودبتي ديمو جردو أما جاور قطر كيفتا والله واتكا قدون دنديس جاور مار كان قبو جاور نمني سلقون جرو جاور كجولي بياربا كبا ديما ميتركشو خانا عتيس داوتي بسافاني جيتشو مطوران أتي جيتشو مجرتا إساني سوزوبا كان جاني خوبا ديما تكرين ديغو مارين قدو ميتركشون قدو واتا كنفيدو أسوما جاني تكرين قد خونيس أزوما غرتي هما انفيدو أبي يكنا أبي يموتي ميتركشو خطوفتا خنالال اتخاخات ايتينجا is over تجولي بياربا مو خوالين فتو جرو أبي متاساتي أكتروني غرو أرسي خيساي غدوفن ورا مقا جاور كينج جوخن خانا ولي أسيسي چيز كابو نمبر باچس اغارب بي ولي تيمو خمو خانا ديگ غرطن جاور كينج جيجتني والله لان ديگ غرو جراتن ديني جاور قدوان جرسن خجاور كينج جوسن إفيفو جاورو أركان فدن ورّي أسي غرتي جاور الربسخوني في ورّي چي جاور كينج جوخون والقبا قبن وجي وجتن خايو نساني أخيخ نساني قلمي ساني توب سمالي أبي ملكي سودا يجو سيالي أبي ملكي سودا يجو ملكي سوني دن ديساني غرو أبدن دن ديسو تنقو بيغتي هند ندن أبدا نسيجي وانتتو أبي جلال جلا غورم تيجي جني نسار كا خود تيجرتي دبلوماسي نسا زيرو تيجرا أكاونتين ايكونومي نسا زيرو تا تيجرتي سيقال إيرتي تين تبچاتي بر أكا نما خباس الرا تبچو بيخو
اتخفلا انجوي قدا يوم ما وانت دفني أصون إنكو باين الدوفون أرومو ما هو ولدت أرارسون دن أرومو في أرومو والفتي والله جاور ما متوسو هم نقوتون تيجي كأجله باتي تكرر كابي جتين كم سوينه إبادة بتيم بيرا وان إنسر كيس بيخون كباي ومما أبي يدي يقول دبي ما ديوان إنتاني بريسو تناسي فكاتة كوبي فتشو جرانمو غافا سامو فيديو تيجتن أولكادا is barduranu nuti jawarni beina abba kairoti barduranu khanamo warri juisnu makharra rabsu khanai dengadda sisnu ma fars ya jawar ko marron anjetta ya jawar ko mitirkishon anjetta jettani isnu ma walle undatti base fars dengadda sadapa dubbin sunin tane isinin jen arras tunin tane dabbadda isinin jennai dhaabbachuu diddanii akkuma dheengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee militarii siyaasaa abiyyi militarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii jaawar mahammad boolla marmeela udaanii keessatti darbe namni hundi uf jee bira kutu jira siyaasaa eega mililik as baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra reeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haay adaadaati yaan ajjeesaa jeeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti ari'anii hudduu keessatu mutaanii jechuudha akka ijoolleetti xiqqootti sigale saniifuu obbo Khadiira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawunti waa darbees ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee chii ba'uu taa'u saniifuu an akka yaada mataa kiyyatti dhaabbuun siin jaa hin dhaabbattu itti fufi mirga keeti mee wahuma ati fiddu eena mee jaawaruma ati xiqqeessitu eena mee abiyyuma ati baraartu eena itti fufi obbolummaadhaan gartee akka obboleessa dhaabbu jennee kadhannee diddeemi itti fufi sigale so saniifu ummanni keenya wanni beekuu qabdan tanaa jechuudha warri immoo ummata kabajamaa siqqooman durratti sababa kanaan ololuu barbaadan amma akka waan ummanni arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechuu Khadiir bar biraanuu juulaa sun faana arsii adda beeytaa jiran leencoo baatii faan arsii amiin jundii faan warri maqallaba safar faarsee bulaa safaru jiru kun amiin jundii ijoollee arsiitii beeytaa dura wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan wanti tamaam wantiin arsiidhaa bar ka oromiyaa tana awwaluu abdii faan pirezidaantiin itti aanaan pirezidaantii naannoo oromiyaa ebar hoggii jara kana wali qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati sigale siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaalu feesifti ati mari phee ololu magartee qallaba safareetuma achi as wanta jeesan qofa arku jirta malee jarri barichi ififuu eenyu caalaa isaanii guutuu bar لا لا ونينا أكو بليس السخرة بليس خي خدير كينيا ونينا أنا كا بليس السخرة mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadi hin darbin. Afaan Oromooti sirri sii gala. Mammaayisi kun sii gala. Sirri sii gala. Jarrichiis isaanumaatu guutuudha jechuudha. Ichiis isaanumaa guutuu.
akkam waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyte yoo maarreen milkooyte yoo miitirqishoon milkooyte isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifadhe sigale ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessaa hambise okay awwaluu abdiisuun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu biraanuu juulaa sirraa gammada leencoo baatiifaan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee oromiyaatii fi guutuu gartee qindeessituu fi waa hunda caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada wallaalli jaartii sheekan nama ajamsiisaa ajansii gal sheekotii biyya teenyaa jiraa beeytaata yoo ati jaartii satti hajamte waasi qaraan meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta digale kan meeshaan irra gogoge dhufeeti wallaalli jaartii sheekan nama ajamsiisaa jaawar yoo jibbaa dhuunfaa irraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaallitti Adaanecha Abeebeeti Dr. Alamuu Simeeti wayii tokko lamaa sigale jalaa gubbaan jaru maami oggii abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wantiidha garuu